Obbo Asfa'u baga nagaan dhuftee mee keessummoota keenya har'aa keessaa nama tokkodha. Dhaggeeffatoota Jirraa Miidiyaatiin warra isin beekneen wal barii sagantaa keenya haa jalqabnuuti. Tole galatooma warri Jirraa Miidiyaatis dhaggeeffatoonni Jirraa Miidiyaas akkasuma shufee galatoomi sagantaa kanarratti nu affeertanii yaada keenyaa yeroo irratti akka ibsannuuf fi affeerraa nuuf godhameef galata qabdanii. Maqaan koo akkuma tu jettee Asfa'u Dhadhasaan jedhama. Biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Wisconsin jedhamu keessan jiraadha. Ammaaf kanuman jedha waan barbaachisuun egaa yoo dabaluun irra jiraate adeemsa keessan dabala. Obbo Asfa'u galatoomi. Egaa akkuma beekamu yeroo kana biyyi keenya Oromiyaan akkasumas immoo naannoon Tigraay Finfinneen walumaa galatti rakkoo siyaasa keessa jirti. Rakkoo siyaasaa qofa otoo hin ta'in sadarkaa biyyi waraana walitti kaastee dhaabni lamaan duraan biyya sana waliin bulchaa ture. Meeshaa walitti kaasuudhaan warra rukutaa turan sanaan wal qabatee bulchiinsa haarawaa kan dhaaba biltsiginnaatiin uummata Tigraayiif kennameen Tigraay buluu jalqabdee jirti. Mee achirratti maaltu jira waan irraa quba qabda yoo jiraate dhuguma bulchiinsi haarawaan kun bulchiinsi haarawaan dhaaba biltsiginnaatiin uummata Tigraayiif ramadame kun biyya sana naannoo Tigraay garamitti oofa? Dhuguma uummanni Tigraay bulchiinsa haarawaa kana ni fudhata moo tasgabbiidhaan biyyi suni naannoon Tigraay itti fufti jettanii yaaddu? Tole galatoom shufee ammas gaafii kanaafi akka hubannutti egaa wanti duraanis yaalamaa ture akkuma naannoo warra kaan naannolee mootummaa federaalaa Itoophiyaa sana waliin ijaaranii bakkee hundumattuu pirezidaantota isaanii jijjiiruun wantoota isaaniif barbaachisu gubbaadhumaa gadi dabarsina jechuun tureera. Kan Tigraay waggoottan lamaan darban erga ce'umsi yookiin jijjiiramni kun eegalee booda warra adeemsi bulchiinsa ammaa kun hin qaqqabin keessaadha. Kan godhamu gamaalinni akkuma sirna duratti sana sirna federaalizimii naannoleen autonomii qabatanii ofiin bulchan otoo hin ta'in harka dheereffatanii naannolee ofumaan bulchuutti turanii ammas kan godhamaa jiru sanuma ta'uudha hubanna. Tigraayis fedhaanis yoo ta'uu baate dhiibbaa jiru gara humnaatti naanna'ee ammatti to'annaa humnaa sana jala oolte jechuudha. To'annaa waraanaa jalaan. Haa ta'uuti garuu kun qabatamaadhaan kan nuti dubbachuu dandeenyu yeroo ammaa kanatti mootummaan Tigraay akka mootummaatti function gochuudhaaf hojjechuudhaa fi haala jirurra hin jiru bulchaan naannoo irraa kaasee caasaan mootummaan TPLF qabu akka jirutti diigamee jechuun ni danda'ama. Wanti isaan qabaatanoo jiraatan godinni fi aanaaleen istiraakchariin eenyu caasaan mootummaa akkuma jiraachuu danda'a. Garuu TPLF kan hoogganu otoo hin ta'in amma PP2 hoogganuuf jira jechuudha. Waan sana keessatti egaa amma qabataniiru yoo jenne dhugaa dubbachuudhaaf qabatan waa jedhamu yoonatti illee qabatamaan argaa hin jirru dhagaas hin jirru. Kan isaan qabatan magaalota akka Maqalee fi tokko tokko ta'uu ni danda'a. Naannoo sanarraa warra jiranii kan sanarraa fi ammallee humnoonni TPLF bakka garaagaraatti akka jiraatanii fi bakka TPLF irra hojjetaa turte hundumaa sadarkaa barbaadanitti
qulqulleessaniiru jechuun hin danda'amu. Isaanillee mootummaan federaalaallee kanumaadha kan yeroo darbe dubbataa kan turan akkuma yaadannu ittaanaa Tamaajoor Shuminis yeroo darbe kanuma jedhee turantu fakkaata. Biraanuu Juulaalleen sanuma jedhee inni kun jeneraalonni isaanii kanaa ta'an waa kana qulqulleessuudhaa fi akka nama shurrubbaa tolchuu moo maali jedheera jeneraal Baacaa Dabalee. Kanaaf waan amma kanatti akka salphaatti qabatan hin qabanii garuu maqaadhaaf immoo akka bulchiinsi duraanii suni hin tajaajille taasisaniiru. Qabachuun kun yaaluu danda'anii garuu dhugaatti immoo lafa qabata jedhanii eeguun ulfaatadha. Biyya sana keessatti miidiyaan bilisaan jiru, miidiyaan gadi bu'ee waa sana gabaasu hin jiru. Wanta hojjetamaa turellee kan biraa hafuuti mootummoota gamtooman dabalatee mootummoonni biyyoota guddatanii akka waan achi keessa jiru suni jiranii suni ta'uu hin dandeenye. Waan achi keessatti godhamu gaasaanumatu beekaa dhugaadhaan garuu lafa qabate jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Lafa qabatan jedhanii kan eeganii miti akka ilaalcha kootitti. Galatoomi obbo Asfaaw dhaggeeffattoota keenya keessummaan keenya Faransaay Paaris irraa kan nu waliin hirmaachuudhaaf qophaa'ee dhufe nutti dabalamee jira. Obbo Soorsaa Maatii baga nagaan dhufte siin jenna. Walbari maatii jirraa miidiyaatiin walbari. Baga nagaan na eegdanii dhiifama turee dhufuu kooti fi dhagaamaa laata sagaleen kan koo Ni dhagama. Si dhageenya. Soorsaa Maatii si dhageenya. Itti fufi. Galatooma nisi obsitanii eeguu keessanii fi egaa amma dhufeera. Tattaaffii godhaa jirtan. Okay. Bu'aa yookiin immoo bu'aa miidiyaan qabu maqaa kee tattaaffii isin godhaa jirtu yeroo keessanii fi jechuudha. Galatoomi obbo Soorsaa Maatii Faransaay irraa egaa itti fufna marii keenyatti fufna dhaggeeffattoota keenya obbo Soorsaa Maatii Faransaay Paaris irraa nutti makamee marii keenya hirmaachuuf Laggasaan jedhama. Laggasaan Gaasaan jedhama. Tole egaa xiqqoo sagaleen Soorsaa Maatii xiqqoo nu jalaa ciccitaa agasitti sirratutti gara obbo Asfaawutti deebina. Obbo Asfaaw itti fufnee mee kaastanii jirtan egaa rakkoon gara naannoo Tigraayitti lolli ka'ame suni wanta baay'ee biyya sana gara tasgabbii hin qabnetti oofaa jira akkasumas immoo oofaa ture.
lola naannoo Tigraay qofa otoo hin ta'in tasgabbii dhabuun biyyattii keessaayyuu naannoon Oromiyaa sirna amma mootummaa ce'umsaa fuulduras mootummaa jijjiiramaa dhiifama mootummaa jijjiiramaa duras ammas immoo mootummaa jijjiiramaa jedhee warra mootummaa qabate boodas biyyi sun tasgabbii hin qabdu. Siyaasti biyya sanaa nagaa hin qabu. Baay'ee siyaasti wal borcuu jira. Amma immoo dhuma baatii kana keessa baatii darbe keessa aga baatii tokko walitti bu'iinsi naannoo Tigraayitti dhaabbilee bilchiginnaa fi dhaaba TPLF walitti bu'ee biyyattii gara hin taanetti oofee jira. Kaastanii jirtanii wallolinsi kuni gara hin taanetti deemee TPLF magaala Maqalee gallakkistee baateetti ka jedhu oduudha dhagahamuu jira. Akkasumas immoo warri mootummaa ofiin jedhanii Prime Minister Abiy Ahmed mootummaan durfamaa jiru Maqalee qabannee bulchiinsa haaraa uummata Tigraayiif bakka buusnee jira jechuu jirani. Dhuguma bulchiinsa haarawaan kun naannoo sana tasgabbeessee fuulduratti deebisuudhaaf agam abdii biyya sanaaf kenna. Mee obbo Sorsaa Maatii asirratti yaada kennuu dandeessanii itoon gara obbo Asootti hin deemin. Na dhageessu laata sagaleen koo yoo ni dhaga'ama ta'ee fi egaa yaada bareedaa yaada mariidhaaf dhiyeessitanii waan interview yookiin immoo afgaaffii beetiin dheengadha jette tokko irraan ka'a. Maal jettee maraan martoo biyyattiin suni keessa deemtu. Amma namoonni gariin lola Tigraay kana akkamitti Tigraay TPLF uummata Oromoo miitee uummata Itoophiyaa waliigalatti miitee akkamitti deeggartuu lola deemaa jiru kana maaliif hin deeggarre jedhanii namoonni gariin dubbatu jechuudha. So afgaaffii sanarratti maal jettee ani rakkoo isaan geessaa turan yookiin hammeenya isaan raawwachaa turan irraanfachuu osoo hin taane maraan martoo biyyattiin suni keessatti deemtutu na sodaachisaa kanaafini waan jedhu tokko dhiyeessite jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuu fi biyyattiin sun yoomumamee karaa guddinaatti akkuma maqaan isaanii jedhamee badhaadhina jedhan kana yoomumamee karaa badhaadhinaatti biyyattiin sun deemti yeroo hundaa lola keessa deemaa turte jechuudha. An fedhes haa ta'uuti Haayila Sillaaseen egaa waan ta'e biyyattii sana guddisee guruppii tokko fayyadu guddisee amma tokko waan ijaaree qaba ture. Dargiin gaafa dhufu waan sana ni diige jechuudha. Waan sana diigee innis immoo dabareessaa diktaatara ta'ee biyyattii sanatti waan karaatti fakkaateen amma tokko tarkaanfachiisaa ture jechuudha. Gaafa maaliif fedhii siyaasaa yookiin immoo gaaffii siyaasaa garaagaraa sana sirnaan deebisuu waan hin dandeenyeef karaa itti deemee karaa lolaatti deemame jechuudha. Qabeenya guddaan egaa biyyattiin sun qabdu caccabee erga badee booda wayyaaniin hin qabatanii humni har'a federaalistii jedhamu sun bara 1991 sana ni mo'anii gaafa mo'an maal godhan waan dargiidhaa sana yookiin immoo abbootii qabeenyaa dargii keessatti uumaman sana hundarratti akka haaloo bahuutitti godhame ture jechuudha wayyaaneen yeroon. Ammas immoo jijjiiramni at least Oromoo protestiidhaan dhufe bara 2018 dhufe kuni akkamitti yaadame ture at least reformist humni reformist jedhamu sun yoo dhufe amma booda argitee lolaan wal moohu tokko moohamee tokko moohaa tokko moohama ta'uu irraa hundi keenya iyyuu moohataa taanee at least biyyattii sana keessatti karaa jijjiiram akkamitti wal taanee wal mari'annee fedhiin keenya hundaatiyyuu amma danda'ametti eegame jechuun kan Oromiyaatis jechuudha kan naannolee biraa jiranii sabab-sablamnuun gaaffii garaagaraa qabanii gaaffii isaanii hundumtuu deebi'ee walqixxummaadhaan akkamitti biyyattii kana ijaarree fuulduratti deemna waan jedhu abdii wayiitu uumee ture jijjiiramni 2018 uumame sun jechuudha. Deemee maal ta'e amma maraan martoo haaloo wal bahuu san egaa uummanni Tigraay kun waggaa 27 bulchan waggaa 27 kanatti balleessaa fi waan hamaa hedduu dalaganiyyuu garuu immoo waan ijaaran qaban waan kuufatan qaban at least argite warrummaan juntaa jedhamanii dhuunfatti qabeenya saamanii qabatan suniyyuu qabeenyi suniyyuu kan hanuma biyya sanaati jechuudha yoo akka biyyaatti yaadne ta'e jechuudha. Erga siyaasaa sana dhiisanii fakkeenyaaf siyaasaa miidhaa uummata irraan geessisu siyaasaa alkallattiidhaan naannolee garaagaraa bulchuu sana dhiisanii naannoo isaaniitti deebi'aniiti mariidhaan
akkamitti biyyattii sana guddisna qabeenyi isaan saammatan sun iyyuu haa ta'uuti akkamitti deebi'ee biyyattii sanaaf ooluu danda'a. At least fakkeenyaaf qabeenya sana saammatan akkaataa isaan invest isaan godhan biyyattii sana biyyattiin kan kooti jedhanii amananii godhanii namoota qacaruu danda'an yookiin immoo sila maallaqni sun eenyu biyya alaatti ittiin hin bahin malee kanuma biyya Itoophiyaa sana ta'a jechuudha. Sana gochuu irra darbee amma maaltu ta'e jechuudha. Qabeenya sanatu distract ta'a. Tigraayin ijaarame sanatu har'a diigamaatti jira jechuudha. Meeshaa waraanaa maallaqni uummata hiyyeessaa jechuudha hagabii bulamee bitame sanatu rasaasni beekta kara warra Tigraayitiin dhuka'ullee kan kara warra PPT'n dhuka'ullee jechuudha. Qabeenya biyyattii sanaa jechuudha. So gamaa gamanaayyuu qabeenyi biyyattii suni kan waggaa 27 kana amma danda'ametti silaa walitti qaqqabame sun deebi'ee diigamaatti jira jechuudha. So odoo kana laal hambisuun akkamitti danda'ama? Mormitoonni garaagaraa yeroo garaagaraatitti gorsa kennaa turanii, iyyaa turanii, Dr. Mararaan lakkii beeraawi magbaabaa waan jedhutu waamaa turanii, Jawaar Faarraa amma hidhaa jiranii, lakkii maal tapha kubbaatiin wal fakkeesseetu himaa ture. Sarara wayii siyaasa kanaaf gochuu qabna jedhee haasawaa turanii, iyyaa turan jechuudha. Sana irra darbanii fedhii dhuunfaa isaanii qofa qabatanii deemanii lola sanatti seenan jechuudha. Egaa lolli sun har'a moone yookiin immoo akkas goone wanni jedhan sun hin jiru. Mo'uu fi mo'amuun waan jiraatu miti jechuudha. Diigamuutu jiraata. Biyyattiin tun deemtee akka Somaaliyaa sana ta'uuf deemte jechuudha. Lolli kun akka isaan yaadan sana waan yeroo gabaabatti dhumatu miti. Lolli egaa Oromiyaa irratti ka jalqabe jijjiiramni kun dhufe akkuma jedhame irraa ka'ee ka jalqabe deemaat jira har'allee Tigraayitti cehee Tigraayin Maqalee gadhiisanii magaalaa gadhiisanii haa deemanii iyyuu malee lolli suni waan dhaabate miti. Maaliif jennaan akkuma haasawaa turan sana uummata miliyoona meeqaa hiriirsinee Maqaleetti bobbaafnee ni caccabsina waan jedhanii yaadaa turanii fi so maalin wave wanjala wanni kun lolli akka kana uummata hedduudhaan argite itti oofanii injifachuu waan jedhuun deemaa turanii so uummata akkasitti baay'ina kanaan sababnoota garaagaraa walitti qabanii itti oofan sana dura dhaabachuu waan hin dandeenye fi tooftaa lolaa jijjiiratanii kara liphee lolaatitti humna xiqqaadhaan humna guddaa mo'uu karasitti of jijjiiran ta'uu malaa jechuudha. Kanaaf moonee jedhanii injifannoo labsanne jedhanii kan jedhan kun ani akkanatti mul'atutti sooba. Dhuguma seera kabachiisuudhaaf deemnee juuntaa qabuuf deemneedhaan eenyume nama tokko yoom qaban? Nama tokko namoota barbaadan sana keessaa namni tokko namni qabame hin jiru yookiin immoo namni du'e tokkollee hin jiru jechuudha. So kanaaf injifannoodha wanni jedhamu sun hin jiru. Tasgabbii uumuu wanni jedhamu sunis hin jiraatu. Uummanni Tigraay akka uummata biraatii miti. Uummanni suni maaliif jennaani jijjiirama at least wareegama guddaa baaseeti kan dargii moo'ee kanatti dhufe har'a deebi'ee immoo sirna nafxanyaa jalatti uummanni sun ni deebi'ee bula jedhanii yaaduun egaa abjuudha. Kanaaf lukkee Abashaadha yookiin lukkee warra PPdha ergan sun achitti dhaqanii dhuguma biyyattii sana tasgabbeessanii naannoo sana bulchuu waan jedhu anannatti fakkaatu hin mul'atu. Akkuma dimokiraasiitti yoo laalle maaliif mormine TPLF nuti yeroo sana? TPLF'n waan puupeetii ta'e wayii Oromiyaa irratti nu uumtee nu bulchiti. Mirga ofiin of bulchuu Oromoo nuuf kabajamuu qabaa jenneeti miti kan falmaa ture. So yoo haalli sun deebi'ee warra Tigraay irratti raawwatu uummanni Tigraay sun immoo hin callisee ta'a. Uummanni Oromoo callisee hin teenye miti. Uummanni Tigraay sunis immoo callisee hin ta'a. At least bara uummanni Oromoo dura aangoo harkatti qabatee waan dhandhame tokkollee hin turre. Garuu mirga ofiin of bulchuu takkaanaan kabajamnee naaf akka kabajamu jedheetti jechuudha. Uummanni Tigraay sun immoo mirga ofiin of bulchuu irra darbaniyyuu Itoophiyaa bulchaa turan. Akkamitti of deebi'anii immoo lukkeedhaan buluu jedhamee yaadama. So suni akkan yaadutti akkan hubadhutti ni ta'a jedhee yaadu. Egaa ofumaa of goyyomsaa jiru. Warri kun dhuguma Itoophiyaan hin diigamtu Itoophiyaa jaalanna jedhanii haasa'uu dhuguma Itoophiyaa odoo jaalatan ta'eeti marii siyaasaatitu barbaachisaa ture. Odoo qabeenyi kun hunduyyuu hin badiin lubbuun namoota kumaatamaa odoo hin badin
mariitti godhamee marii siyaasaa marii waliigaltee biyya waliinii hundumtuu wal kabajee keessa jiraatu ijaarrachuun ni danda'ama ture. Karasitti deemuu irra egaa xiiqiidhaanii fi bolola fedhii dhuunfaa namoota gariitiin karasitti deemamee hedduu nama gaddisiisa kana arguuf jechuudha. Galatoomi Sorsaa maatii gara obbo Asaawutti dhufa. Obbo Asaawu bulchiinsi amma naannoo Tigraayiif yeroof hundaa'e kuni dhaaba biltsiginnaatiin hundaa'ee jira. Namoonni hoogganoonni Tigraayitti ramadamanii miseensota biltsiginnaati. Warri TPLF yoo yaadattanii miseensa biltsiginnaa ta'uu diduudhaan kan isaan irraa adda ba'anii bulchiinsa naannoo isaanii qabatanii naannoo isaanii bulchuudhaaf murteessanii itti fufanii jechuudha. Bulchiinsi amma biltsiginnaan ramaddeef kun uummata Tigraayiif ramadde kun biltsiginnaan waan ofii tolchite akkuma duratti gaafa TPLF biyya bulchaa turte dhaaba barbaadde naannoo barbaadde kennaa turte jechuudha. Fakkeenyaaf OPDO gaafa barbaadde pirezidentii naannoo Oromiyaa gaafa barbaadde kaastee abbaa barbaadde jijjiiraa turte. Ammas immoo namni keessaayyuu saba Oromoo keessaayyuu hin beeku hin jedhu muummicha ministeeraa ofiin jedhu OPDO keessatti guddatee kan dhufe kuni waan isaan godhaa turan waan isaan mirga namaa dhiibaa turan gaafa sana gaafa TPLF mirga Oromoo dhiibaa turte abbaa barbaadde nama isaanii akka barbaade ajajamu pirezidentii naannoo Oromiyaa godhaa turte fi akkasumas immoo nama dantaa saba Oromoo itti dalga deemu uummata Oromoo fuuldura dhaabaa turte. Inni yaadattanii pirezidentii naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir akkaataa isaan ajajamaa ture akkasumas immoo obbo Junaddin Saadoo akkaataa isaan ajajamaa ture sadarkaa gaafa mootummaan teessumni mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneedhaa gallakkifamee gara Adaamaatti ajijjiiramu gaafa jedhu hoogganoonni OPDO turan tole jedhanii fudhatanii Finfinnee gallakkisanii bahan ajaja TPLF'ti. Gaafas Oromoon qabsaa'aa ture. OPDOdhaan ajajan fudhatinaa yoo nu bulchitan of danda'atti nu bulcha. Naannoo kana of dandeessee Oromoon ofiin of bulchuun mirkanaa'u jedhee Oromoon gaafataa ture. Ammas deebi'amee warra amma biltsiginnaa jedhanii biyya kana gara dimokiraasiitti oofna jedhani. Naannoo biraatiif immoo nama isaanii ajajamu, nama isaanii akka barbaadetti ajajamu hooggana naannoo tokkoo godhanii yoo muudan dhuguma biyyi kuni gara sirriitti gara dimokiraasiitti deemti jettanii yaaddu obbo Asoo. Obbo Asoo sagaleen keessan hin dhaga'amu. Sagalee aan dhaga'an jiru. Aan dhaga'an jiru ati dhageessaaf ta'eef kan hin beeku. Sagaleen keessan dhaga'amuu hin jiru. Obbo Asoo dhaga'amuu hin jiru. Nyura keessanii jirtanii Ammallee dhaga'ama. tole itti fufaa obbo Asoo itti fufaa sagaleen hin jira garuu waan dubbattan dhaga'utti hin jiru itti fufaa. Tole galatoome gaafii bareeda shufee.
jalqaba waan samaali dimokiraasiin kan jedhu yoo laalle dimokiraasii jechuun filanii nama erga otoo hin ta'in abbaan filatee kan filateen buluudha. Inni akkasitti ilaalamuudha qaba. Wanti nama gaddisiisu biyya sana keessatti kan ta'e amma waanuma otoo sanatti hin darbee waan sorsaan jedhee irratti waan xiqqoo ta'u mootummaan ni jira nutu bulchaa jechuu ni danda'an. Hin dhaga'amu ammallee. Inni dhaga'ama itti fufaa. Dhaga'ama. Dhaga'amaa jira amma dhaga'amaa jira. Amma oo. Dhaggeeffattoota keenya dhaga'uutti hin jirru ammallee obbo Haasa'u isin dhaga'uutti hin jirru akka duraan irratti yoo deebistan bareeda. Isin dhaga'ama. Amma wayyaa Amma bareeda itti fufaa. Hin dhaga'amu. Amma hin dhaga'ama. Inni dhaga'ama. Amma dhaga'ama. Dhiifama obbo Haasa'u itti fufaa. Inni dhaga'ama itti fufaa. Dhaga'amuu sana dhaga'ama shifarra. Inni nu dhaga'uutti hin jiru dhaggeeffattoota keenya gara obbo Horsaa Maatii kan dhufa obbo Haasa'u turaa agar isin sirratutti isin turaa obbo Horsaa mee itti hafuun isin inni dhaga'ama natti fakkaata keessaniyyuu. Dhaga'amu. Amma hin dhaga'ama natti amma hin dhaga'ama jedhi. Dhaggeeffattoota keenya dhiifama keessummaan keenya inni tokko sirriitti nu dhaga'u nutis immoo tokko tokko san dhageenyu mee obbo Sorsaa itti fufnuuti mee itti fufnee bulchiinsi amma warri mootummaan biltsiginnaa Tigraayiif ramadan kuni agam biyya sana dhuguma uummanni Tigraay isaan fudhatee karaa isaanitti amanee itti fuulduratti deeman jettanii yaaddu gabaabsaatii asirratti yaada keessan nu kennaatii eenyuttaa nuti itti fufnaa. Okay. Galatoomii
Galatoomi nan dhaga'ama miti. Inni dhaga'ama. Maaliif jennaan beektaa waanuma barame waanuma TPLF irraa barame TPLF irratti jibbaa turre TPLF mormaa turre sana gochuuf tattaafataa jiran isaan jechuudha. Waan haaraa argitee tooftaa haaraa waliigaltee haaraa uumamee biyyattii sana fuulduratti deemsisuu irraa waanuma moofaa tanaan dura yaalamee dadhabame sana hojiirra oolchuudhaaf tattaafatu jechuudha. Lukkee erganii uummata tokko bulchuun akka hin danda'amne Oromiyaa irratti mirkanaa'eera, Sidaama irratti mirkanaa'eera, amma Walaayittaan gaaffii dhiyeessaa jiranii bakka hundatti mirkanaa'eera jechuudha. Kanaaf uummanni Tigraay immoo lukkee PP'n itti ergite kana, bilxiginnaan itti ergite kana fudhatee jala bulaa waan jedhu suni abjuudha jechuudha. Jaalannees jibbinus uummata Tigraay fi TPLF eegduu isaadha jechuudha. Kaayyoo isaa galmaan geessuudha. Dhaabni suni isaanii fi dhaaba murteessaadha, dhaaba bilisummaati. So dhaaba bilisummaa sana dhiisanii lukkee Abiy faan itti ergan kana fudhatanii jala bulu waan jedhu ani ofii kootiif hin yaadu jechuudha. Maaliif jennaani mirkaneessaniiru filannoo darbe irratti deebi'anii isaanuma filatanii egaa akka jedhan kana miti amma akkam dhagahaa jirutti erguma warri loltuun isaanii humni addaa naannoo Tigraay magaalaa garaagaraa gadhiisee deemeeyyuu ummanni akka isaan hin sochoone akka godhu akka waraannummaaniyyuu egaa miidiyaan hin jiru oduun akka garaagaraatti hin bahu malee ummatuma qofaaniyyuu jechuudha akka barbaadan sana socho'anii akka karoora isaanii yookiin kaayyoo isaanii galmaan gahuu hin dandeenye dubbatamaa jira jechuudha naannoo Tigraay keessatti jechuudha. Kanaaf ani akka kootitti yoo yaadame biyyattii sana fuulduratti deemsisuun yaadame ta'ee mariitu ani lolli sunuyyuu dhaabbatee mariin godhamee keessattuu Oromiyaa keessatti hidhamtoota siyaasaa jiran sana hiikanii marii gochuu isa amma kan Tigraay haasofna malee beektaa Oromiyaa keessa rakkoo guddaan kan dura turetu jira. Oromiyaadhuma mataa isaa bulchuutti hin jiran jechuudha. Even amma yeroo tokko maal akkan shakkuutti deeme beektaa dhageessa? Mootummaa maatii Oromiyaatti dhufuu jirraa. Okay. Kanaaf ani akka yaada kootiitti suni waan ta'u natti fakkaatu abjuudhuma isaaniitti waan moofaa TPLF irratti jibbame yaalaa jiranii kanaaf milkaa'uu jedheen yaada waan milkaa'u natti fakkaatu akkan jedhutti. Galatoomi Bososaa maatii dhaggeeffattoota keenya qulqullina keessummaa keenya haasa'uun qulqullina ni mudate obbo haasa'u deebi'anii dhufanii jiranii obbo haasa'uu nu dhageessu. Obbo haasa'u nuti hin dhageenyu sagalee isaanii nu dhagaan fakkaata. Egaa Sorsaa maatii itaafuuf nuti mee okay kan Tigraay egaa akkas jenneen booda gara rakkoo bidira Oromiyaa keessa jirutti deebinee waan tokko kaasnee irratti dubbannaa. Akkuma beekamu warri biltsiginnaa filannoo inni gaggeessina jedhanii oliif gadi jechuu jiran gidduu kana walgahii adda addaa taa'uu jiranii yeroo kana filannoon kun Oromiyaan gidiraa keessa too jirtu namni du'aa jira, hidhamaa jira. Akkasumas immoo namoonni hooggantoonni siyaasaa baatii 5, baatii 6 hidhamanii jirani. Kana dura ilmaan Oromoo miseensonni dhaabbilee siyaasaa dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo baay'een hidhamanii jiranii. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo baay'een mana hidhaa jiranii. Kun bakka jirutti filannoo gaggeessina jedhanii oliif gadi jechuu jiranii. Dhuguma itoo namoonni hooggantoonni dhaaba siyaasaa mana hidhaa jiranuu dhaabbileen siyaasaa socho'anii filannoodhaaf akka barbaadan bilisa ta'anii itoo of hin qopheessin akkamitti filannoon gaggeeffama akkamitti dhuguma cilaancelli dimokiraasii qeerroon fide qeerroon qabsaa'ee of tuultuu sirna murnatti fille aangoo irraa oofe
kabiraammoo dhaabni biraa biltsiginnaa ofiin jechuudhaani qabatanii meeshaa qabatanii waraana qabatanii uummata gidirsaa jiran uummata dararaa jiran afaan qawweetiin filannoo kanallee gaggeessina jechuudha. Isin dhagaa kan kooni dhagaa moo ta'e? Kanaafi obbo Sorsaa Maatii obbo Asoo dhiifama isinitti dhufaa mee obbo Sorsaa Maatii asirratti yaada keessan dhuguma gara dimokiraasiitti deemuu jirti biyyattiin akka Oromiyaattis haala amma biltsiginnaan biyya kana qabdee jirtuun yaada keessan nu kennaa asirratti galatoomaa. Kana dimokiraasiitti deemaa jirti biyyattiin sun waan jedhu waan onnoo miti bararraa akkuma muummichi ministeeraa jalqaba dubbataa ture Itoophiyaan wada kaffitaa zamanin mallisaallee hin jedhee kaffitaa zamanin jedhe sun egaa duuba jechuudha waan duubaa fuulduratti argitee yaada haaraa wayii fidee fuulduratti deemsisaa odoo hin ta'in of duuba deebisuu jechuudha. Of duuba deebi'uun sun yoo daallee Itoophiyaa kaffitaa inni jedhu sun sirna fiudaalaa fi sirna cafallaqanii uummata bulchuuti sirna Minilik sanaadha sirna darguuti sirnoota kanaadha jechuudha. Kanaaf karaa dimokiraasiitti deemtu wanni jedhu sun haala amma qabatamaa jiruun waan fakkaatu miti. Akkuma Profeesar Mararaan jedhee siyaasaan biyya kanaa tarkaanfii tokko fuulduratti deemeeti tarkaanfii lama duuba deebi'aa jedhe. Kun jechuun maalidhaa akka jirutti of duubadha kan deemaa jiru jechuudha. Tokko xiqqoo wayyaa'e amma fakkeenya bara 2018 sana wayyaa'e karaa dimokiraasiitti deemama. Dirreen siyaasaa banameera mormitoonni biyya alaa jiran garaagaraa galaniiru. Kanaaf nagaadhaan socho'anii aktivistoonni jijjiboo ta'an ciccimoo ta'an illee Oromoo keessatti beekaman biyyatti galaniiru. Miidiyaan Oromiyaa neetwoork dabalatee miidiyaaleen garaagaraa biyya alaa jiran biyyatti galaniiru. Kanaaf dorgommii gaariitu ta'a. Uummanni immoo hubannoo gaarii qabaatee kara filannootti deema. Ce'umsi kuni ni milkaa waan jiru abdii wayii uume ture. Kun jechuun tarkaanfii tokko fuulduratti deeme isa Profeesar Mararaan jedhe sanaadha. Deebi'ee immoo amma yeroo laallu ji'a ja'a odoo hin turin haalli namatti mul'ataa ture, ifa galaa ture. Tarkaanfii lama inni jedhe sana duubatti deebitee sirna Minilik cafallaqanii argitee uummattoota garaagaraa bulchuu isa jedhu fi hawwii nam dhuunfaa nam tokko nugusa ta'uuf qabu hojii galmaan ga'uuf deemutu dhufe. Inni kun jechuun sirna fiudaalaati, sirna cafallaqanii bulchuuti waliin argu jechuudha sirna dimokiraasii. Kanaaf akka waliigalaatti filannootu adeemsifama. Filannoon adeemsifamee uummanni waan isaaf ta'u filata waan jedhu sun tokko hin yaadamu. Sana gahuu durayyuu haalli amma biyyattii sana keessatti mul'ataa jiru haalaan baay'ee sukkaneessa. Keessattuu Oromoo ta'ee bar haala amma jiru kanatti dhaaba PP jedhu kana kan deeggaru wayyaanee ka balaaleffatu na ajaa'iba. Ulaagaa akkamiitiin PP deeggartee wayyaanee balaaleffatta. Waan wayyaaneen hin goone uummata Oromoo keenya irratti uummata Oromoo irratti kan hin raawwanne kan wayyaaneen raawwattee kan PP hin raawwanne maaliin fakkeenyaaf. Yeroo sana yeroo wayyaaneedhaa sanaa jechuudha. Kan mormaa turre ofiin ofaa bulchuu jenna uummata Oromoo ofiin of bulchuu waan isaaf ta'u filachuu isa jedhuudha ture jechuudha. Guutummaa guututti akka barbaadanitti yoo xiqqaate wayyaaneen yeroo sana yeroo ishee eegdee filannoo gaggeessaa turte sobanii uummata goyoomsanii haasaamanii iyyuu malee filannoo gaggeessaa ture akka seeratti akka heera irratti waraqaa irratti barraa'e sanaan deemaa turanii har'a sun hin jiru. Heeraaf seera odoon hordofin akka barbaadanitti ofii isaaniitii dabarfatan. Maaliif dabarsan? Mormitoota dha'uudhaaf haala mijeeffataa turanii jechuudha. So bakka mormitoota fakkeenyaaf egaa sochii mee haa ilaallu yeroo bara darbe keessaa filannoodhaaf qophaa'amaa ture, filannootu deemaa ture. Jawaar fa'aa oofkootti dabalamuun jechuudha. Uummata sosochoosuuf jalqabuun isaan rifachiise. Kanarraa ka'anii maal godhanii jechuudha. Shira wayii xaxuu dhufee lubbuu argitee qulqulluu ta'ellee akka Hacaaluu dabalatee galaafachuutu dhufee sanarraan ka'anii hooggantoota mormituu ciccimoodha kan nu mormu
kan nu dura dhaabatu uummata dadammaqsu jedhan yaadaan mana hidhaatti naqan. Wayyaanee kana caala maal goote? Hooggantoota ofiisii akka jirutti hiitee obbo Baqqalaa dabalatee jechuudha. Piippiin maal godhe? Jawaariin galeeriitti dabalatee obbo Baqqalaa dabalatee hundumtuu akka jirutti mana hidhaa jira jechuudha. Haala kana keessatti jechuudha. Dimookiraasiitu jira jettee yaaduun nama qaanessaa yookiin immoo piippiin dhaaba Oromooti, piippiin mootummaa Oromooti yeroo jedhee namoonni yaadullee ana qaanessaa jechuudha. Mee kompeeruma haa goonu seenaa miti kanaas of nulaal waan ofii keenya keessa jiraannedha kan argaa turre kan madaallu waan wayyaaneen Oromoo irratti goote. Wayyaaneen waan ishiin Oromoo irratti goote filachuu diddanii yookiin immoo nu mormitan jechuudhanii abawoodha jetteeti uummata mana hidhaatti guuraa turte, kolaasaa turte, ajjeesaa turte, biyya ari'aa turte jechuudha. Har'a hoo maaltu jedhama? Abawoo shanee jedhama. Shaneedhumatti dabalanii abawoo shanee jedhee uummatni Oromoo hidhamaa jira. Wayyaaneen miila irraa kuttee har'a piippiin immoo morma namarraa kutaa jirti. Waan nama qaanessu kanattu ta'aa jira jechuudha. Uummata mana hidhaa keessaa guuranii ajjeesuun waan wayyaaneen hin raawwanne dabalataan piippiin hojjetaa jirti jechuudha. Dhaabni badhaadhina jedhan kun jechuudha. Mana hidhaa keessatti to'annoo seeraa jala ka oole. Haala fedheen haa ta'u yakka fedhellee haa dalagu namni sun olaantummaa seeraa dhuguma kabachiisuu jira odoo ta'eeti jechuudha. Mana hidhaa seera jala kan jiru mana hidhaatii baasanii ajjeesuun jechuudha. Takkaa waan hin taane dargii keessa qofatti ta'a. Dargiin yeroo dargii waan jedhanii liistitu galgala waamamaa namoota akkasitti ajjeessu jedhamu. Haala kana keessatti haala hooggannoonni cimoon hidhamanii jiran keessatti haalan aktiivistoonni Oromiyaa bakka garaagaraatitti aanaa ganda dabalatee hundumti guuranii mana hidhaa jiranitti gariin isaanii ajjeefamanii jiranitti jechuudha. Filannoon dorgomaa ta'e fi dimokiraatawaan ta'e biyyattii sana keessatti ni deemama jedhamee yookiin ni adeemsifama jedhamee yaaduun of goyyomsuudha jechuudha. Ani akka kootti egaa amma ibsa dheengadda ofiisiin baase tokko argeera jechuudha. Yoo ijjannaa kanaan itti fufanii dhaaboleen siyaasaa Oromoollee kanaadha. Ofuma legitimeesii isaaniif filannoon gaggeeffameera filannoon jedhanii isaanuma ajjaabeedhan yookiin immoo isaanuma kabeebsanii deemuu yoo hin taane dhuguma yoo hirmaatan dhaaboleen siyaasaa Oromoodha jechuudha. Waan nama qaanessu haala qabatamaa jiru kana keessatti jechuudha. Tasa filannoo dimokiraatawaa ta'e gaggeessuu waan jedhamu hin jiru. Inumaatiyyuu itti dhiisanii namni ka danda'e karaa itti fakkaateen qabsaa'ee ofirraa kaasuuf deemu of goyyomsinee filannoodhaa lakkii dimokiraasiidhaan buufnaaf kaardii keenya jijjiirraa jedhanii of goyyomsuurraa uummanni argitee falafalachuu karaa itti fakkaateen karaa danda'een jechuudha. Qabsoo gochuutu fala malee of goyyomsuun gaarii mitiin jedha. Dhaaboleen siyaasaa Oromootillee jiran hundi isaaniiyyuu jechuudha. Ofuma uummatas burjaajessuu dhiisanii yoo qabsoo biraa yookiin tooftaa biraa gochuu hin dandeenye haalli hin mijanneef harka maratanii lakkii haala fokkataa kana keessatti haala mijataa hin taane dirree mijataa hin taane kana keessatti hin hirmaannu jedhanii harka isaanii sassaabatanii taa'u. Achi booda dargaggoonni qeerroon Oromoo waan ta'uu malu falafalachuutu akkanatti fakkaata malee tasa haala amma qabatamaa jiruu fi haala laalaa jirruun ilaala hooggantoonni akka jirutti mana hidhaa jiranii dargaggooyi qeerroon uummata dammaqsuu uummata hubachiisuu danda'an hundi isaanii aanaa aga gandaatitti guuramanii hidhaa jiranii gariin isaanii ajjeefamaa jiranii so haala kana keessatti tasa hin ta'a jedhee hin yaadu. Egaa akkuma siin jedhee tanaan dura amma siin jedhee waanuma moofaala argitee baramaa tokko waanuma TPLF gochaa turti. At least TPLF beektaa seera qabeessa wayii fakkeessiteetuma kabeebsii wayii gaggeessaa turte. Kun immoo ija baasaa wayii godhaniiti filannoo gaggeessinee filannoo mooneerraa mootummaa seera qabeessaa ofiin jechuudhumaaf deemu. Egaa kun waan fudhatama qabu miti ta'ullee hin qabu. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaas biyya keessas jiru of goyyomsuu irraa fala barbaadachuu. Wannummaan inni gochuu danda'u bar waan umurii keenya keessatti ta'e compare gochuu. Wayyaanee maaliif mormine PP maaliif waan PP'n godhaa jirtu kana wal madaalchisee deemu. Maal arganne yeroo wayyaanee keessa maal arganne amma yeroo PP kana immoo maal dhabne.
dabalataan mootummaa kana keessatti mee maal arganne maal immoo miidhama akkamiititu nutti dhufe haala akkamii haala mijataa akkamiititu uumame hooggantoonni mormitoota yeroo wayyaanee keessa mana hidhaa jiran har'a socho'aa jiranii uummata dammaqsaa jiranii uummata ijaaraa jiranii kompeer gochuu jechuudha. Kanaaf waan natti fakkaatu galatoome. Akkuma fuftee tooraan dhaabiin wanti jijjiiramaas arganne muummichi ministeeraa Oromoodha jedhan namoonni tokko tokko yeroo falmanii jechuudha. Muummichi ministeeraa Oromoodha. Oromoo keessaa biyyattii kabulchu Itoophiyaa kabulchu amma Oromoodha siin jedhan. Akkasumas immoo muummichi ministeeraa kuni Oromoorraa bakka sana haa dhaqu malee Itoophiyaadha bulchaa. Itoophiyaa bulchaa waan jiruufi gaafii Oromoo deebisuu hin danda'u jedhan. Dhugaatti Oromiyaan Itoophiyaa keessa yoo jiraatte sanayyuu Itoophiyaa lafti jedhamu kuni baha gadhiyaa kaabaa gakibbaa baay'inaan uummatni Oromoo biyya sana qabateetoo jiru muummichi ministeeraa Oromoo bakka bu'ee haa dhaqu malee Itoophiyaa bulchuu jira. Gaafii duraan akka Oromootti gaafannu muummicha ministeeraa gaafachuu hin dandeenyu. Gaafa barbaade haa hojjetu. Gaafa dadhabee haa jedhanii warra falmantu jira. Warra kanaaf deebiin ati qabdu maalidha? Yookaan akkamitti ilaalta yaada akkasii kana? Warri kun beektaa maal jedhu beektaa Oromoodhanii Oromoo gaafa maqaa balleessanii ababoo shaneetii finxaaleeyyiidha jedhan. Finxaaleeyyii jechuun maalidha jechuudha. Kaayyoo irratti otoo hin ta'ini nama gosa kooti, nama sanyii kooti yookiin immoo nama qe'ee kooti, nama fira kooti jettee callisteetuma odoo dunuuffattee deeggaruu jechuudha. So warreen akkas jedhan suni finxaaleeyyiin warra sanaadha beektaa. Maaliif jennaani qabiyyiin Oromoodhaaf kaayyoo gaafii Oromoo yookiin immoo kaayyoo Oromoo galmaan gahee osoo hin ta'in Oromoo waan ta'eef warra deeggaruudha jechuudha. Yoo dhuguma sanaaf deeggaran garaa isaaniif deeggaru natti fakkaataani dhuguma Oromoo waan ta'eef iyyuu miti. Kun sababa argitee ittiin Oromoo goyyomsuudhaaf jecha Oromoo waan ta'eef deeggaraa muummichi ministeeraa Oromoodha. Haa ta'u immoo itti gaafatama guddaa qabaa Itoophiyaa bulchaa warri jedhanii haasaan suni warra of goyyomsuu warri kun finxaaleeyyii jechuudha. Finxaaleeyyiin argitee warra waan sanyummaa yookiin naannummaa yookiin immoo firummaadhaanii waannoo jedhudha jechuudha. So warreen amma argitee Oromoota gadi hafe Oromoota isaan hin deeggarreeni finxaaleeyyii jedhu. Finxaaleeyyiin kana miti. Finxaaleeyyiin nutis ta'eeti namoonni ababoo shanees ta'e jedhamus ta'e kaayyoo irratti gaafiin Oromoo hin deebine kaayyoo lafa kaa'ametu jira. Waan Oromoo ta'eef miti odoo TPLF dura argitee gaafii Oromoon gaafatu sana sirnaan deebistee Oromoon ofiin of bulchuu Oromoo hidhaa dhiistee ajjeesuu dhiiste ta'eeti TPLF irra rakkoon qabaatu ture. Hayilamaariyaam maaliif morman? Hayilamaariyaam yeroo aangorra ture jechuudha. Waan inni Oromoo irratti qoosaa turee fi malee waan inni saba biraa ta'eef miti jechuudha kan mormaa ture. TPLF waan saba biraa ta'eef miti. So kanaaf kan morminus kan deeggarrus waan nama keenya yookiin immoo saba keenya ta'eef qofa odoo hin ta'in kaayyoo keenya hagam gaafii uummata Oromoo yookiin immoo gaafii uummata Oromoo deebise. Dhugeeffannaa uummata Oromoo sanayyuu hagam kabaje. Bar namichi kun bar dhugeeffannaa Oromootuyyuu hin kabaju. Sabboonummaan Oromoo xiqqeesse jedhee nama sabboonummaa Oromooyyuu balaaleffatudha bar. Gaafii Oromoon dur gaafataa ture. Qeerroon gaafataa ture lubbuu isaa itti kafalee isayyuu aangootti baase deebisuu dhiisiti. Isuma Oromoon Oromoodhaanii jedhee Oromummaa isaa himatee deemuyyuu si xiqqeessaa jedhanii jira jechuudha namni kun. So kana warri sun argitee waan sababa maal jedhani sababa argitee dantaa isaanii guuttachuudhaaf lafa kaa'anii malee namni kuni tokko tasa gaafii Oromoo deebisuudhaaf hin ta'u. Yeroo tokko amma maalan shakka beektaa amma even mootummaan federaalaa ni jira. Mootummaa federaalaa kana mootummaa Oromoo harkaa qabaa. Opiidiyootu harkaa qabaa yeroo jedhamu hin haqaanestaa jechuudha. Maaliif jennaan haala amma qabatamaa ilaalaa jirru loluma Tigraay kanarraa yoo laalle lola Tigraayitti amma milishaa naannoo Amaaraati kan bobba'ee naannoo jiru. Waanuma qaanaaniituma waannoo raayyaa ittisa biyyaa duukaa erga wayinatti fakkaata. So amma naannoo Beenishaangulitti jiranii
har'a waan nageenya Oromiyaatti duulutti jiranii yoo xiqqaate laal gaafii Oromoo dabalataan deebisuu miti. Gaafii Oromoo kan yeroo wayyaanee na dhagaa jirta. Bosorsaa maatii naa qabadhu achirratti naa qabadhu dubbii kee gammaan qabee naa qabadhu isa itti dhufnaatii gara obbo Haasa'u tan deema. Obbo Haasa'u kompiitara keessan rakkisaa jiraachuu isaati kan hubannu mee yoo nu dhageessani itti fufnee egaa isiniif gaafiin isiniif qabu. Akkuma beekamu waa'ee filannoo dubbachuu jiranii filannoo gaggeessina jechuu jiranii filannoo gaggeessuudhaaf yoo dhuguma qabxilee dimokiraasiin barbaadu qaasaayyuu yoo kaasnee dhaabni siyaasaa morkataan yookaan uummanni sun mataan isaayyuu bilisa ta'ee filannoo filachuudhaaf qophaa'uu qaba. Akkasumas immoo dhaabbileen siyaasaa biyya sana keessatti galmaanii uummata keenya bakka buune jedhanii bilisa ta'anii socho'uu qabani. Mootummaan qaamni mootummaa yookaan dhaabni biyya sana duraan bulchaa ture warra kaan dhaaba kan irratti dhiibbaa gochuun isarra hin jiraatu waan na jedhutu keessa jira jechuudha. Kanaaf haalaan marginuun jechuudha. Filannootti deemaa yoo jiranii qabxilee sana arguutti hin jirru. Dhaabbileen siyaasaa uummanni fedhu sagalee uummataa ta'anii waggoota baay'eedhaaf qabsaa'aa turan. Akkasumas immoo jijjiirama dhufe keessatti gahee guddaa gumaachuudhaan uummata gaggeessaa kan turan amma mana hidhaa jiran. Uummata kana dhaabbileen kun bahanii bilisa ta'anii filannoodhaaf itoo hin qophaa'in akkamiin filannoon gaggeeffama dhuguma gara dimokiraasii dhugaarra deemaa jirraa gaafii jedhuudha kan inni obbo Sorsaadhaaf kaasee obbo Haasa'uu isinis yaada keessan asirratti akka kennattan carraa isiniif kenna. Dhaggeeffattoota keenyaa ammaatti jiraa miidiyaa qophiin dhaggeeffataa jirtan kun qophii mudde 12 keessummoonni keenya obbo Sorsaa Maatii Faransaay Paaris irraa akkasumas immoo obbo Haasa'uu Nadhasaa Ameerikaa Wiskaansin irraayi dhimmi irratti mari'ataa jirru waa'ee dimokiraasii filannoo akkasumas immoo waa'ee bulchiinsa naannoo Tigraayiif ramaduu gama mootummaa biltsiginnaatiin namoota isaan fedhan namoota isaaniif ajajaman naannoo uummata Tigraayiif ramaduu irratti mari'ataa jirra. Akkasumas immoo gidiraa ajjeechaa fi hidhaa Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa dhiya Oromiyaa bahaa kaaba kibba jiddu galeessa keessa jiru irratti mari'ataa jirra. Dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura isiniin jecha obbo Sorsaa Maatii itti fufuudhaan yaada kee rakkoo naannoo Beenishaangul jiru achitti walitti bu'iinsa jiru akkasumas immoo miseensonni dhaaba biltsiginnaa miseensonni gara naannoo Amaaraarraa biltsiginnaa keessa jiranii fi akkasumas immoo miseensonni biltsiginnaa naannoo Oromiyaa bakka buune jedhanii dhaaba kana keessa jiranii sagalee yookaan jechoota hin malle walitti darbachuu jiranii keessaayyuu sababa waraana TPLF irratti gaggeeffameen booda waa'ee lafa qabachuu waa'ee walqaayitii fi xagadee qabachuu irratti akkasumas immoo waa'ee raayyaa fi walloo akkasumas as deebi'ee waa'ee federaalizimii irratti ijjannoon keenya ijjannoon dhaaba biltsiginnaa federaalizimii dhugaa fiduudhaaf warra jedhuu fi warri immoo federaalizimii dhugaa kanayyuu hin barbaannu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti akka biyya tokkootti federaalizimii malee federaalizimiin duraan ture kun jigee sirni haarawaan dhufuu qaba. Konstitushiniin biyyattii fooyya'ee jijjiiramuu qaba warra jedhanii jarra lachuu miseensa biltsiginnaati. Dhaaba adda addaa miti isaan. Jarri lachuu miseensa biltsiginnaati. Yoo akkasitti deemanii dhuguma dhaabni biltsiginnaa kuniyyuu akka dhaabaatti fuulduratti deemuu dandeessi waliin. Fi rakkoo biyyattii garamitti oofuu jirani jarri kuni. Achirratti yaada kee
itti nuu dabaliitii gara qabxii itti aanutti darbina. Okay. Egaa tokko argitee jarri kun argitee warra kaayyoo tokko yookiin karoora tokko hin qabnetu durumaayyuu callisanii hoyii waan waliin deema waliin natti fakkaata. Tokko sana lammeessoo immoo egaa hattuun argitee walii galteetti hattee hirannaa irratti illee wal dhabdi waan jedhu wayitutu illee jira jechuudha. At least PP'n Oromiyaadhaa kun tokko gowwaa yookiin immoo warruma argitee garaa malee waan biraa garagalchanii xiinxalanii hin yaanne wayii natti fakkaatu jechuudha. Maaliif jennaani dubbee isaanii irratti duulaa ture. Amma warra nama amma federaalizimii dhugaa ijaarraa jedhee warra afaaniin walitti deddeebisan kuni yeroo sana at least namni argitee dubbee ofii qe'ee ofii ijaareetti achii booda nama wajjiniin alaa wajjiniin walii gala beektaa. Mammaaksa maalii tokkotu jedha wasiilli kee du'e jennaanii lakki faaqiin qe'ee kootitiyuu du'ee jedhe jechuun kan ofitti aanuudhaan awwaalladha dura sanaaf isa fagoo sana dhaqa jechuudha kan jedhamu. Kun jechuun maal jechuudha dura laal qe'ee keessaa maatii keessaa jalqabaniiti of jabeessanii deemutu ture jechuudha. Isaan maal godhanii teessoo of jalatti diigaa turan. Qe'ee isaanii of jalatti diigaa turan. Gariin shaneedhaa hin balleessine jedhanii duulaa turanii. Kaan inni immoo finxaalee jedhanii duulaa turan. Hin xiinxalle waa tokko yaadanii laalataa hin deemne jechuudha. Kan biraa immoo shiroota Oromiyaa keessatti isa ta'uuti. Naannoo garaagaraatti namootaaf namoota walitti buusuu yookiin immoo sabaaf saba walitti buusuu shira amantiitiin uumuu lubbuun bakka garaagaraatti badaa ture sana hunda isaa maal godhanii TPLF jedhan. Wayyaaneedha jedhan. Wayyaanee maaliif wayyaaneen waanuma jibbiinsa wayii irraa qabaniif gariin isaanii waan wayyaaneedhaan hidhamanii turaniif yookiin immoo gariin isaanii immoo wayyaaneedhaan waan ergamaa turaniif waan hunda wayyaanee jechuu qofa laalan malee xiinxalanii maaliif ta'a kun eenyutu akkas godha jedhanii waan yaadannatti fakkaatu jechuudha. Ani akkuma gaanoo tikaa hin qabne odeeffannoo tikaatu hin qabne akkanumatti yeroo ilaalaa jiru wanneen Oromiyaa keessatti ta'aa turee fi sabaaf sablammoota walitti buusuu bakka garaagaraatti lubbuun namaa baddisan hunda TPLFtu godhe jedhanii lafa godhan suni soba tasa jechuudha. Warri kana godhaa ture warra kamiidha yoo jette tokko warreen PP Oromiyaa kana deeggarsa dhabsiisuudhaaf shira xaxaa turan. Lammeessoo warri kun immoo warra argitee federaalizimiin sabarratti hundaa'e kun barbaachisaa miti. Jibbisiinsadha jechuudhaaf jecha sabaaf bakka garaagaraatti walitti buusuu turan. Kan kana godhe isaaniidha malee wayyaanee miti. Wayyaaneen Maqaleetti galtee Maqalee irraa harka dheereffattee shira garaagaraa Oromiyaatti, Wallaggatti, Sidaamoo keessatti yookiin Kibba keessatti kana goote inni jedhu suni anaaf naaf liqamfamu jechuudha. Kan kana godhaa ture maaliif jennaan hin beeksisa kaa. Gaafa maal dhiibanii warra kana goyyomsanii lola Tigraay irratti labsisiisuudha barbaadan turan. Suni milkaa'eef gaafa suni milkaa'eef Tigraayin TPLFin wayyaaneen amma tokko gaggabsanii waan mo'an itti fakkaatee amma itti garagaluutti jiran jechuudha. Tarii warri PP Oromiyaa kunillee jechuudha. Amma reefuu dammaqxee eessa jirraa laata jettee waan of gaafatte wayiillee fakkaata. Yookiin immoo ammayyuu nu sobaa jiran. Dubbee isaanii of jalatti diiganii balleessanii haadhanii balleessan sana har'a of hubatanii banneemi balleessineemi tarii sana toftaadhaan hawoo kana jenne waan uummanni dhageeffachuu fedhu kana waan uummanni hawwu kana yoo dudubbanne tarii ofitti deebiifnaa jedhanii waan sanaan deeman wayii natti fakkaata. Garuu PP'n warra naannoo Amaaraa kaayyoo jalqabaa qabu, karoora cimaa qabu, karooraan deemaa jira. Kan karoora hin qabne an akka yaadutti PP Oromiyaadha jechuudha. Ergamaa turte amma immoo aangoon kenname kara isaanii jira gaafa jedhamu waanuma argitee celebrate gochuu nutu aangoo harkaa qabaa waan jedhuun waan deemanii
callisaniitummaa argitee nu malee hin jiru namni biraa hin jiru jedhanii fokkoraa deema wayii natti fakkaata. Kana fakkeenya wayii tokko si kaaseen wannoo jedha. 2002 I think 2002 mana barumsaa turre Yuunivarsiitii Finfinnee yeroo turre yeroo sana dhaaba naannoo Amaaraa Ma'iaad waan jedhuu fi dhaaba naannoo Amaaraa 2 moo 3 waan akkasii kanatu ture. Barattoota Yuunivarsiitii Finfinnee walitti waamaniitti mari'ataa turanii. Exclusive naannoo Amaaraa qofa warra dhalattoota naannoo Amaaraa qofa jedhanii Oromoo naannoo barattoota gaafa mariisisanii yaadi lama ka'e. Gariin lakki nuti maqaa Itoophiyaa jennee qofa deemna maqaa Itoophiyaa jennee deemuun kuni homaa nu fayyannee uummanni keenya baadiyyaa uummanni Amaaraa ammallee hiyyeessaa hin misoomne kanaaf nuti Itoophiyaa jennee deemuu irraa lakki nuti Amaaraa so Amaaratti of deebinee of ijaaruu qabnaa uummata keenya barsiisuu qabnaa uummata keenya jijjiiruu qabna jedhanii gareen tokko mormanii. Gareen kaan immoo lakki haguuggiidhuma Itoophiyaa kan ofitti kaawwannee yoo deemne malee hin ta'uu jedhan jechuudha. So gareen argitee lakki Amaarummaa keenyaan deemne jedhu suni hin mo'ame yeroo sana mo'ameeti naannoo gareen maqaa Itoophiyaatiin deemne jedhu suni mo'ate jechuudha. Isaan kun 2002 yaadadhu 2002 barataa yuunivarsiitii waggaa lammaffaan ture yeroo sana jechuudha. Maal jedhanii diina lama qabnaa jedhan. Diinni tokkoffaan isa amma aangoorra jiru kanaadha jedhan. Diinni lammaffaan immoo afaan Amaaraatiin jedhan አንደኛው ጠላታችን አሁን ስልጣን ላይ ያለው ነው ይላል። ሁለተኛው ጠላታችን እየመጣ ያለ ነው ከዱፋ ጅሩ ከሳኒዳ ይላል። ሁምኒ ዱፋ ጅሩ ሱኒ ሁምነ ኦሮሞት ዲን ለማፋ ይላል። ባየ በላ በጣም አደገኛው የቹን ባየ ሐማን ፊ ዲን ሐማኒ ዲን ኢሳ ዱፉ ሰናዳ ገሩ ሐረት ከን ሁምነ ቀቡ ዲን ተኮፋ ከና ዲን አራ አንጎ አርካ ቀቡ ከናዳ ይላል። ዲን አንጎ አርካ ቀቡ ከነ ኩፍሱፍ በለሱፍ dirqama diina keenya isa lammaffaa sanatti fayyadamuu qabnaa jedhanii mari'atan. Mariin kun argitee waan dhoksaadha nuti yeroo sana argitee ijoollee afaan Amaaraa sirriitti beektuu fi irratti hin beekamne namoota shanan tokko fillee itti ergine koree wayii waan akkasiitiin qabne jaarsa wayiitu ture. So ijoollee kun akka basaasutti dhaqanii waan isaan mari'atan akka mari'atanii dhaga'anii nutti dhufanii ergine turre ijoolleen kana dhageeffatan. So kanarratti walii galanii kanaaf diina lammaffaa Oromoo kana humna Oromoo kanatti fayyadamuu jedhan jechuudha. 93 Fincila Finfinneetti ta'e Yuunivarsiitii Finfinnee fi Finfinnee keessatti ta'e sana sanarraa ka'ee ture jechuudha. Kanaaf maal jedhani maaliidhaan dhufan Dr. Biraanuu kana faatu jira. Profeesar Masfin faatu ture samaaguu turan isaanii sabaayuu mabdii jedhanii sana keessatti haguuggatanii deeman turanii isaan sun wajjin waamanii walii galanii beeraawi lootoriitti walgahii barattoota yuunivarsiitii Finfinnee hunda jedhanii waaman jechuudha. Look, ijoollee Amaaraa kophaatti haasofsiisaa turanii waan irratti walii galan qabu turanii amma immoo maqaa Itoophiyaatiin barattoota hunda walitti waaman. Gaafa walitti waamanii nuti barattoonni Oromoo dhageenyee turre waan kanaa at least ergitee qophoofnee dhaqna jechuudha. Maal jedhanii maal isin Habashaa miti hundi akkamitti waliin galle akkamitti waliin hin deemne isin Itoophiyaawii miti akkamitti hundi keessanuu akkamitti walii galtanii gaafiin kaaf maal jedhan gaafiin kaafnu maalin academic freedomiin kun meenyu isin hunda keessaniyyuu tokko keessaa jedhan kun maal gochuudha tooftaa ittiin Oromoo fi saboota biraa ofitti haammatanii wayyaan irratti dhiibbaa goosisuu fincilli ka'ee Finfinneetti yannoo ta'uu barbaadanii jechuudha. So Oromoo qabatan malee yookiin immoo sabab-sablammoota biraa goyyoomsanii gaafii haguuggii wayiitiin qabatanii deeman malee akka hin moone beeku turan jechuudha. So har'allee amma kana ani har'aattis dhufu. Warra gaaf sana argitee isa maguu ta'ee ture. Tu har'a dhaaba siyaasaa Izeemaa ta'ee PP jala galee jira jechuudha. Dhaabonni Amaaraa Abiin ta'eeti, Izeemaa ta'eeti, Baaldaraas ta'e hundi isaanii jechuudha kaayyoo tokko qaban. Olaantummaa Amaaraa isa jedhu sana impaayera karaa akkasitti ijaaruudhaan deemuudha. Haguuggiin isaan qabatan garuu Itoophiyaa isa jedhu. Abiin qofatu haguuggii ofirraa qabatee at least ifa obbaasee dubbataa annutti jira jechuudha.
haa ta'utti garuu hundi isaanuu wal hubataa jiran. Even PP'n amma PP'n bilxiginnaa keessa jirtu PP'n naannoo Amaaraa bilxiginnaa keessa jirtu kuni waliigalteedhaan wal dubbisaan hojjetu. PP'n Oromoo hoo ilaalte garagaltee maal jette shaneedhaa. Ebeluun shaneedhaa, ebeluun abawwaadhaa, ebeluun akkasiidhaa, ebeluun finxaaleeyyiidhaa, ebeluun baandaadhaa waan akkasii jedhuun deebitee mana keessatti duulti. Silaa look me Jawaar faa look me Jawaar faani nama argitee isaan sadarkaa kanaan gaheedha jechuudha. Erga biyyatti galee biyyattii sana tasgabbeessuu caasaa isaanii guutummaa guututti Oromiyaa keessaa diigame deebisee akkas deebisanii ijaaruuf kan hiree baneef eenyudha jettee Jawaarii fi Baqqalaa. Isaan sana garagaltee nyaatte jarri kun. So egaa dhuguma yoo dammaqanii warri sun walii galanii Izeema Abiin PP naannoo Amaaraa hundi isaanii walii galanii kaayyoo olaantummaa Amaaraa tiksuu isa jedhu sana irratti hojjetaa jiranii. Dhuguma sanarraa dammaqxee PP'n Oromiyaadhaa ofittis yoo ta'e gaarii garuu har'umayyuu waan sanaaf deeman natti fakkaatu. Har'a akka ilaalaa jirrutti dhagaa jirti. Dhagaan jira achuma irratti waan tokko itti dabaluuf yookaan akka gaafiitti siif eenyu jechuudhaa fi amma wanti jiru namoota dhaaba siyaasa isaaniitiin ala warra jiran isaanii akkuma arginu karaa baay'eedha karaan isaan lolan. Afaan isin lolanii yoo danda'an meeshaadhaan isin lolanii saba biraan akka isaaf lolu akka isaaniif lolu godhanii akka tiyyuu kaastee jidduu kana waan arginu ijoollee miidiyaa of harkaa qabani. Taamiraat Nagaraa akka fakkeenyaaf fudhachuu dandeessa. Taamiraat Nagaraa gaafii fi deebii nama tokko waliin godhu irratti maal jedhee Oromiyaan ba'aan guddoo Itoophiyaa Oromiyaa kanaadha jedhe. Taamiraat Nagaraa gaa dubbeensaa backgroundiin isaa eenyudha ka jedhuu fi siyaasa akkamii fedha ka jedhu waan namuu waan ammayyuu waan dubbatuu fi gurbaan kun eessa keessa akka ture ka jedhu irraa waan raawwachuu danda'amudha. Oromiyaan yoo hin cabiin oppiidiyoon yookaan biltsiginnaan Oromiyaa keessaayyuu pirezidentiin amma Oromiyaa qabee jira jedhu. Shimallis Abdiisaa yoo halkan tokkotti aangoo irraa bu'een buliin Itoophiyaa irratti ba'aa ta'anii jiran. Biltsiginnaan Oromiyaa akka jirutti civil servisiin Oromiyaa inkompiitaantiidha biyya kanaaf ga'umsa hin qabani yoo isaan hin jigiin yoo isaan hin cabiin Itoophiyaan kun akkasitti itti fufuu hin dandeessu jedhee yaada mataa isaatii kennaa ture jechuudha akka tiyyuu kaasti. Mee kanaanis wal qabsiisiiti. Jarri kun TPLF rukutanii TPLF mo'annee jedhanii as deebi'anii jiran. Akkasumas immoo uummata Tigraayiif dhaaba ofii isaaniitii barbaadan biltsiginnaa naannoo Tigraay jedhanii ijoollee siyaasa Tigraay yookaan sabboonummaa uummata Tigraay hin qabne ramadaniifii jiran. Deebanii dhufanii Oromiyaa irratti xiyyeeffachuu jiranii jechuudha. Akka tiyyuu jalqaba kaaste diinni amma jiru, diinni aangoorra jiruu fi diinni duubaa dhufu ka duubaa dhufutu jira. Akka jarri jedhanii isa fuuldura jiru rukutanii fayyadamanis rukutanii jiranii rukutamtee jirti TPLF. Amma immoo Oromootti deebi'anii Oromoo irratti dhukaasuu jiran jalqabanii jiranii jechuudha. Kanaan wal qabsiisiiti mee ammas dhaggeeffattoota keenyaaf irratti qabxii irratti dabaltu yoo jiraate irratti nu dabaliiti fayyaa ta'e. Dhuguma warreen Oromiyaa bulchaa jiran zaar incompetent dhuguma homaa dandeettiin qabanii garaa isaanii malee uummata garagalee waa hiyyaanneedha. Dandeettii bulchiinsaa dandeettii waa ofii isaanii karoorfatanii waa hojjechuu hin qabanii jechuudha. Kuni maaliif ta'e eenyutu godhee yoo jette muummicha ministeeraa Oromoodhaa gaaffii Oromoo nu deebisa. Kaayyoo Taamiraat Nagaraa faa sana waan qabuuf muummichi ministeeraa ta'e jedhee godhe jechuudha. Ajajaan dhaaba OPDOdha. Maaliif mataan OPDOdha. Mataan PP Oromiyaa isa. Kanaaf yoo ofii isaatii incompetent godhe. Kana maaliif akka isaan incompetent ta'an godhe jechuudha. Sababa har'a argitee karaa aktivistoota isaatiin dhiyeessu aktivistoota kaayyoon inni ijaaru impaayeratti sana deebisee ijaaruudha miti. Itoophiyaan wada kafitaa zamaniin mal isaallee jedhe jechuudha. So kaayyoo sana gochuuf maal godhuudha jechuudha.
Oromiyaa irratti incompetent ta'ee warreen argite garaa qofa jaalatan warreen yakkamoo ta'anii Oromiyaa irratti shoomuudha. Uumuu ture jechuudha. Look, yeroo jijjiirame 2018 dhufe jedhame sana at least lammaan yeroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture sana namoota jijjiiranii turan. At least namoonni xiqqoo hubatoo qabanii gaariidha. Fedhii uummata kanaallee ni hubatu. Oromummaallee qabu. At least argite norm wanno jira miti maal safuu illee qabu, safuu uummata illee qabu warra jedhamu kana xiqqoo ol fidee ture jechuudha. Gaafa maal godhan kaayyoo argite yoo namoonni jajjaboon, namoonni ciccimoon competent ta'an Oromiyaa irratti ijaaranii Oromiyaa diiguu hin danda'an. Oromiyaa diiguu kan eenyutu qabaa jechuudha. Muummicha ministeeradha. Kamaaf namni amma biraan Oromoon of goyyomsu Oromoodha. Lakkisuu ta'ee nu deebisa gaafii keenya yookiin immoo gaaf tokko wayii nu deebisaa jedhanii warreen haasa'an santu na ajaa'iba jechuudha. No, inni kan inni godhaa jiru gaafii Oromoo deebisuudhaaf gaafiin Oromoo bara Oromoo xiqqeesseedhe. Fakkeenyaaf gaafa marii dhaabolee siyaasaa ba'uuf ofiisii ta'anii haasa'an irratti gaafii xixiqqoo yoo dhiistanidha. Gaafii xixiqqoon Oromoon gaafate kamidha? So isaaf gaafiin Oromoodha gaafii xixiqqoodha jechuudha. Kanaaf maal inni fedhiin isaa warreen Oromiyaa bulchuu kana gaafii xixiqqoo gaafatu waan ta'eef isaan sana diiguudha. Isaan sana diiguu fi warra lakkii jedhu. Lakkii nuti akkasii lakkii ofii keenyaan goona. Ofii keenyaan waa hojjanna jedhanii yookiin immoo ofii isaaniitiin karoora baafatanii hojjetu. Achirra yoo godhe akka barbaadu sana Oromiyaa diiguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal godhe warra incompetent ta'ee warra karoora hin baafanne warra argitee waan argatetti gammadee achumaa dhiichisu aangootti ol fide jechuudha. Warra gariin isaanii immoo yakkamoo ta'anii lammaan harcaasee ture. Lammaan keessaa amma tokko achi dhiibaa ture sana isaanitti deebise jechuudha. Warri sun maalidha? Tokko wanjala hojjetaniiru, wanjala sanaaf hin sodaatu. Kanaafiyyuu wanni isaan godhan isaaf amanamoo ta'uudha jechuudha. Waan inni godhe jedhan godhuudha jechuudha. So kanaaf indirect aktivistoonni na Amaaraa kan amma isaan Oromiyaa diiguu qabaa, Oromiyaan gatatiidha, Oromiyaan namoota dandeettii hin qabneeni ba'aa Itoophiyaati jedhanii haasaan kuni indirect waan muummichi ministeeraa barbaaduudha, waan Izeemaan barbaaduudha, waan PP naannoo Amaaraa barbaaduudha jechuudha. Mee har'a oduun tokko bahaa jira jechuudha. Dhugaa ta'eef kan beeku. Shawaa bahaa Makarrayyuutti special force naannoo Amaaraa bobba'ee jira. Dhuguma odoo competent ta'aniiti at least Oromiyaa tiksuu danda'uu qaban turanii, uummata Oromoo ittisuu danda'uu qaban turanii, daangaa Oromoo tiksisuu danda'uu qaban. Wanjalanyaan Oromiyaa keessa yoo jiraate yoo namni dhugumaan argitee egaa isaan shanee barbaannaa maaloodha jedhumi dhuguma namni wanjalanyaan yookiin immoo namni waa balleesse yoo jiraate Oromiyaadha kan si'annoo jedhu malee humni addaa naannoo Amaaraa akka barbaade seenee waa gochuu irra hin turre jechuudha. Dhufaa jiran darraan keenya jedhu miti fakkeenyaaf amma waanuma na ajaa'ibu tokkotu jira beektaa. Muummichi ministeeraa Tigraayitti kan duulee seera kabachiisuuf jedhe miti. Seera jechuun seera amma haaratti isaan barreessanii jiru seerum lafa jiruu fi heera lafa jiru sana miti. Akka heera lafa jiruutti federeeshinii Tigraayin naannoo of dandeessedha. Naannoo of dandeesse federeeshinii of naannoo qaama federeeshinii sanaati. So naannoo of dandeesse sana akka barbaadanitti kutuu hin danda'a. Naannoo tokkorra naannoo tokkotti gochuu hin danda'an jechuudha. Poroosiijari jira, adeemsatu jira yoo dhuma fedhiin uummataallee jiraate. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee gidduutti waan ta'etu ture. Referendamitu ta'e ture yeroo Juunaddiin bulchaa ture. Egaa akka haa ta'u akkaan haa ta'u akka malee jechuudha. Ammas yoo dhuguma gaafiin uummata Walqaayit naannoo Amaaratti ta'uu naannoo Amaaraa jala galuu barbaachisa ta'e jechuudha. Adeemsa saniin deemamuu qaba malee akka barbaadetti qaamni humna qabu tokko of ijaaree meeshaadhaan of hidhatee dhaqee bulchee taappellaa maxxansee bulchiinsa akkasii jechuu hin qabu ture jechuudha. So seera kabachiisuu miti. Odoo seera kabachiisuu ta'eeti wanneen kana ittisuu danda'uu qaba ture jechuudha. So wannumma isaan godhaniyyuu namaan galu isuma dhugaa dubbachuu fi wannummaa muummichi ministeeraa kun maqaadha muummichi ministeeraa jedhamee fi egaa suuraa kun waraanaa fi waan akkasii kakka'aa
kanarraan kan hafe akkamitti akka yaadus nama dhibaa waanuma inni yaadus nama dhibaa dhuguma seeraan kabachiisa yeroo jedhu hagam uummata Itoophiyaa kanayyuu tuffatee nama jechisiisa because waan argitutu jira asii dhuguma seeraan kabachiisa at least amma tokkotti milkaan maaliif jennaan duula Tigraay irratti duulame kana tarkaanfii waan irratti waan waraana sameen izii irratti fudhataniif itti goneedhanii at least argitee uummata kara biraa of cinaa hiriirsisaniiti isa wayyaanee ittiin dhahanii jechuudha. So hagam immoo hagana sobanii deemu hin beekamu. Kanaaf dhugaatti waan Taamiraat Nagaraa jedhuu fi aktivistoonni naannoo Amaaraa jedhamu suni waan argitee karoora yeroo dheeraa itti xiyyeeffatamee sadarkaa tokko tokkoon kana goonaa achi booda kana goonaa itti aannee kana goona jedhanii deemaa turaniitu hojiitti hiikamaa deema malee waan tasa ta'ee miti. So Oromiyaa diiguuf dura waan isaan godhanii warreen kana xixiqqannoo gochuu tuffachiisa. Already isaan uummata biratti akka isaan tuffataman gochuudha. Lammeessoo akka isaan incompetent ta'an kana argisiisuudha. Sana booda haala garagaraatiin Oromiyaa diignee kaayyoo impaayera sana deebisnee ijaarraa isa jedhuun deemaa jiru. Akka yaadutti uummanni isa uummata yeroo bara waggaa 60 duraa yookiin waggaa 50 duraa miti. Sun hin ta'u ofuma argite biyyattii sana of duuba deebisu biyyattii sana argite iyyummaa keessatti jechuun nama qaanessa beekta. Maaliif at least fuulduratti wal mari'attee maal jettee waan tokko walirra kuusaa deemuutu sila ture malee waan yeroo tokko ijaare sana deebisanii diiguun suni fala hin fidu. Federalizimii diigneedhu. Federalizimii rakkoon biyyattii sana federalizimii miti. Wal kabajuu dhabu. Fakkeenyaaf amma Keeniyaa keessa dabarree irraa Keeniyaa sabaaf sablamoota 42tu waan akkasiitu jira jedhama. At least isaan wal kabaju. Compete godhu. Economiidhaan sabni sunis compete godhaan hojjeta biyya isaatitti jechuudha. Amma Naayiroobii keessa gaafa deemtu afaan garagaraa yeroo dubbattu anis afaan Oromoo akkan barbaade yoon dubbadhee deemu namni garagarees ilaalu hin jiru. Because normal afaan garagaraa dubbachuuni afaan waan ta'e dubbata yoo afaan beeke ta'e afaan Luo afaan Kukuyyuu dubbata yookiin afaan akkasii dubbata siin jedha yookiin immoo afaan waan ta'e dubbata siin jedha malee akka raajitti garagarees ilaalu jechuudha. Itoophiyaa sana keessa garuu Finfinnee keessatti afaan Oromoo yeroo dubbannu dur akkas garagalanii ilaalu jechuudha. So waan akkasiitu jira rakkoon biyyattii sana quucarsa biyyattii sana duubatti deebisu aadaa yookiin immoo afaan saba biraa accept gochuu fudhachuu dhabuutu kana fidaa jira malee federalizimii miti. Boondiin ishiin xiqqoon bara Itoophiyaa sana walitti hiitee jirtu jechuudha. Federalizimii kanaadha jechuudha. Boondiin biraa jiru. Boondiin keemistiriidha yoo ilaalte boondiin cimaan kan Itoophiyaa sana walitti hidhee deemu ka biraa hin jiru. Inni xiqqaan inni dhumaa federalizimii kana. Federalizimii gaafa kuttee jechuudha. Humtuu hin jiru jechuudha. Boondiin hin jiru. Diiguu jechuudha biyyattii sana diiguu jechuudha jechuudha. Silaa kan ta'uu qabu ture hundumtuyyuu biyyattiin sun biyya kooti. Naannoo ofirratti bulchaa qabeenyi biyya sanaa kan kooti. Akka inni yeroo feeling akkasii akka qabaatu gochuu ture jechuudha. Compete godhaa fakkeenyaaf Finfinnee irratti maaliif wal dhabamu? Maaliif Bahar Daar Maqaleedhaan hin dorgomtu? Maaliif Bahar Daar Hawaasaadhaan hin dorgomtu? Economically jechuudha. Bareedinaan magaalaa bareechuudhaan guddachuudhaan fooqii bareeda ijaaruudhaan haga argitee dhaqxee wal diigdu wal maaloo gootu hawaasaan isa bareeddu taati uummanni Sidaamaa hawaasa akkasitti bareeffate jettaa uummanni Oromoo Finfinnee akkasitti bareeffate yookiin Adaamaa akkasitti bareeffate jettaa uummanni Amaaraa akkasitti bareeffate jettaa compete goota. Competition positive qinaat namicha afaan Amaaraa nu barsiisu tokkotu qinaat yeroo barataa turre qinaatiin gosa lama jedhe. Manfasaawii qinaat isa positive ka ta'ee fi kan ammeenya inaaftee tokko maaf akkas ta'e jettee balleessuu irra inaaffaa inni akkasitti guddatee mi inni akkasitti waan gaarii hojjetee miti akkasittiin hojjedhee akkasittiin darba jetta competition akkasii uumuu inaaffaa positive ta'e sana uumuu sabaaf sablammoota gidduutti jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon maaliif of danda'e? Oromoon maa aadaa isaa kabaje baduu qaba jechuurraa
Oromoon akkasitti guddate akkasitti deemi anis akkasitti guddadheera. So indirect wanni kun walitti dhufee silaa Itoophiyaa sana guddisa ture. Itoophiyaan karaa sanaan guddachuu dandeessi ture. Egaa amma duubatti deemaa jirra nama gaddisiisa. Galatoomi Soorsaa Maatii Faransaay Paaris irraa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyarraa ijjata arabaa dhimma gidira Oromiyaa keessa jiru. Hidhaa ajjeechaa akkasumas immoo rakkoo bulchiinsa Harawaa Tigraayiif warri biltsiginnaa hundeessan irratti mari'ataa turre. Mee obbo Soorsaa dhumarratti dhaggeeffattoota keenyaaf yookaan hordoftoota maatii Jirraa Miidiyaatiif yaada isa dhumaa ergaa qabduu nuu kenniti qophii keenyarraa asirratti xumurraa dhaggeeffattoonni keenya maatiin Jirraa Miidiyaa agammaa nu waliin turtanii nu dhaggeeffataa jirtan galata guddaa qabdanii. Carraa isa dhumaa obbo Soorsaa Maatii. Ani akka yaadutti uummanni Oromoo burjajaa keessa ture. Har'allee gariin egaa dammaqee gariin deebi'ee jira. Hunda keenya ana dabalatee namni dabalatee egaa jijjiiramni dhufee waan tokko gaariitu ta'aa jira jedhee of dagachuu waan akkasii tokko ture. Gariin har'allee burjajaa sana keessa waan jirutu jira. Garuu haalli Oromootti deemu, Oromiyaatti deemu haala akkaan fokkataa ta'uuf deema. Baay'ee rakkisaa ta'uuf deema jechuudha. Kanaaf uummanni keenya maal ta'uu qaba? Of qopheessuu, of dagachuu, mootummaan kan kooti jedhee of dagachuu irra kana dhiisuu qaba jechuudha. Mootummaan kun kan kooti na ittisaa, mootummaan qaba isa jedhu sana of keessaa baasuu qaba jechuudha. Isa ittisuuf hin deemu mootummaan kuni. Isa balleessuuf deema. Against kaayyoo isaati akka hojjetaa jiru kan argaa jirru. Kanaaf waan qabuun waan danda'een of qopheessuu, of ittisuuf of qopheessuu danda'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaani haala hamaa jechuun waan hin taane waan sukkaneessan ta'uu danda'a uummata Oromoo irratti jechuudha. Kana maaliin hin jedhaa jechuudha. Gorsaa egaa qeessi annoo wayiitu gorsaa muummicha ministeeraa kan ta'e maal jedhaa ture 1 ሚሊዮን ጥራት ያለው ሲቲዝን ካለን ይበቃናል jedhe jechuun laal miiliyoona tokko nama annoo qabu yoo jechuun Itoophiyaan miiliyoona 100 qabdu miiliyoonni meeqa yoo dhume akka dantaa isaan taane hime jechuudha. Look kun jechuun ficcisiisuuf ajjeesuuf kaayyoo barbaadan galmaan ga'uu malee haga barbaadan ajjeesuu du'aa fi dhumaatii uummataatii fi dattaa akka hin qabne argisiisa jechuudha. Uummata kaayyoo sana dura ni dhaabbata jedhan. Uummata Oromooti tokko jedhanii yaadan ajjeesuu waan akkasii jechuudha. Lammeessoo aktiivistii eenyu Taammaany Bayyanaa maal jedhan isaan naannoo Ameerikaa keessa biyya maal jedhe 3 istaadiyeemni jira jedhe istaadiyeemii 3tu jira jedhe. Istaadiyeemiin tokko Maqalee, tokko Finfinnee, tokko Hawaasaa jedhe. Istaadiyeemii kana keessaa jedhe namoota 100,000 caala kan qabatanii miti jedhe. Kun jechuun maal jechuu isaati warra argitee kaayyoo Itoophiyaa, kaayyoo impaayera ijaaruu kana mormanii istuudiyoo kanatti istaadiyoomii kanatti naqnaa jedhe. Istaadiyoomii kana. So warri Maqalee keessa argitee warri akka inni jechi inni ibsetti zaranyaa jechuudha. Zaranyaa jedhe akka inni jedhetti. Zaranyaan eenyu akka ta'e garuu ifaadha. Kun waan ibsannoo barbaachisu miti. So warreen zaranyaa ta'an suni yookiin finxaaleeyyii ta'an suni Tigraay keessa istuudiyoomii tokkoon guutanii jedhe. 100,000 haa jennu jedhe. Finfinnee keessa jechuun Oromiyaa keessas immoo 100,000 jedhe. Hawaasaa keessa warra kibbaa keessaa tokko jedhe. Kanaaf jechuun istuudiyoomii sadeen kanaa diignee fixnee jedhe. Jechuun nama 300,000 ajjeesuu jedhe laa. Nama 300,000 ajjeestee sana booda kaayyoon isaanii galmanii gahaa jedhee yaada jechuudha. Warreen akkasitti yaadantu aangoo qabatee jira. Warreen akkasitti yaadantu gorsaa mootummaa amma jiru yookiin abiyyiin keenya Oromoo keenya jedhitu warra yaada akkasiitiin deemaa jira jechuudha. So kanaaf Oromoo keessatti warreen akkasii yookiin ajjeechaa hamaan ta'uuf deema. Kaayyoo sana galmaan keenya jedhanii waa yaadan waan ta'eef uummanni Oromoo of qopheessuu qaba, of ittisuu qabuu danda'uu qaba. Naannoo jiru bakka jirutti lafa beeku keessatti aanaa keessatti ganda keessatti of ijaaree ganda isaa to'achuu danda'uu qaba, aanaa isaa to'achuu qaba. Akkasitti jechuudha of ittisuudhaa fi of qophaa'uu danda'uu qaba. Wal dabarsee wal kennuu dhiisuu qaba uummanni Oromoo.
uummanni biyya alaa jiru especially diasporaan kunillee burjaajii keessaa dhiisuu danda'u qaba. Humni Oromoodhaa ni faca'e haala garaagaraa keessatti faca'ee jira jechuudha. Kanaaf humna faca'e kana akkamitti walitti finnee humni kun kara tokkotti luucca'ee dantaa Oromoo tiksuu danda'a. Fakkeenyaaf garaagarummaan keenya yeroo hunda ni jiraata. Garaagarummaa keenya dhiisne waa'ee Oromummaa ittisuu irratti, Oromiyaa ittisuu irratti waliigallee waliin ijjannee sana booda erga diina hamaa kana irra aannee booda nuti garaagarummaa keenya qabnu gadi teenyee mari'achuu dandeenya. Kanaaf har'atti garuu balaa uummata Oromootti dhufu kana ittisuudhaaf jechuudha. Harka wal qabannee waliigallee waan gochuu dandeenyu gochuun uummata biyyaa sana ijaaruu uummata waan dandeenyuun uummata biyyaa sana akka inni of qopheessu gochuun nurra jira jechuudha. Wanni egaa turrullee duubatti hafnullee silaa kana dura ta'uutu qaba ture. Duubatti hafnullee har'arraa ka'ee waan akkasii gochuun egaa gaarii natti fakkaata, barbaachisaa natti fakkaata. Yoo kana hin ta'in tarii waan nama gaabbisiisu hedduun ta'uu mala jedheen yaada. Egaa rabbi sanarraa nu haa oolchu jedha. Galatoomi obbo Sorsaa Maatii yaada baay'ee gaarii dhaggeeffattoota keenyaaf qooddee jirta. Waamicha keenya kabajjee dhuftee yaada kee dhaggeeffattoota keenyaaf akkasumas immoo uummata Oromootiif qooddee fi galata argadhu siin jenna. Dhaggeeffattoota Jirraa Miidiyaa qophii keenya har'aa asuma irratti xumurraa. Jirraa Miidiyaa hedduu galatoomaa miidiyaan bu'aa hedduu qaba. Bu'aa miidiyaa kana argitanii tattaaffiin isin godhaa jirtan waan nama boonsuudha. Kanaaf jabaadha. Egaa abbootiin qabeenyaa keenya especially qotee bulaan keenya karaa raadiyoo FM kan televezyiinii bitachuu hin dandeenye kan intarneetii access gochuu hin dandeenye karaa raadiyoo FM medium wave waan akkasiitiin odoo godhamee uummanni keenya argitee akka inni qophaa'u godhamuu danda'ee silaa gaariidha. Haa ta'uutii waan dandeessanii tattaaffii kana gochuun keessan waan nama boonsu hedduu galatoomaa ulfaadhaan isinii jedha. Naaf feeruu keessaniif ulfaadha. Galatoomi obbo Sorsaa Maatii atillee galatoomi maqaa dhaggeeffattootaa fi maatii Jirraa Miidiyaatiin galatoomi siin jenna. Dhaggeeffattoota keenya isinis waan aga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin turtaniif galatoomaa jenna. Aga sagantaa ittaanu qabannee dhiyaannutti nagaadhaaf nu turaa. Waamicha keenya yookaan dhaamsa keenya fayyaa ta'eef obbo Sorsaa Maatii galata argadhu.